maaliif dhalatte? Dhalli namaa kan gara biyya lafaa kana dhufeef rakkoo furuu fi addunyaa kana babbareechee tottolchuuf qajeelchuufidha. Addunyaan har'a akka kanatti bareeddee arginu kun ilma namaatiin tottoltee keessa jiraataa jirra. Abbootiin amantaas dhalli namaa gara biyya lafaa kanatti kan dhufeef Waaqayyo isa waan mara uume namas uumeef galata dhiyeessuu fi tajaajiluuf jedhu. Maarree atis kan as jirtuuf kaayyoo uumamteef beektee fiixaan baasuu fi rakkoo namoota rakkisaa jiraniif furmaata taatee jiraachuuf itti gaafatamummaa kee bahadhu. Ati biyya lafaa kana irraa hamma jiraatutti mataa kee qofaaf hin yaadiin, of qofaaf hin jiraatin, namoota hundaaf gaarii yaadi. Namoota dadhaboo naannoo kee jiraataniif wantoota isaan dadhabaniif dadhabbii baasi. Wanta qabduun namoota harka kee qalleeyyii ta'an bira dhaabadhu gargaari. Gaafa ati gaarii namaaf yaadde Waaqnis gaarii siif yaada. Gaafa ati jireenya namoota rakkataniif yaaddu Waaqni jireenya keetiif siif yaada. Ati gabaabumatti gara balleessa ta'i.